Jimaa kanarratti nuti immoo duraan dursine wanni nuti qabnu argeen jimaadha. Jimaadha. As kan kanarraa jime. Yoo jimaan keenya kun qaala'uu baate immoo Somaalee as kayo Somaalee uleedhaan dhaquun keenya ifa. Qamaatan qamaa asirri Somaalee. Somaalee akka duraan nurraa qabuu baatan kana hunda qarshantamii qamaa nuti hulii qarshii 300 olchina. Gurgurra qarshantamii hin baafna. Wal nu qabaluu didee jireenya keenya. Somaalee sirri qamaatan qamaa. Mootummaan naannoo Oromiyaatis dhimma keenya kana gaffageenyaan nurraa laalee qarataan isaa gad deebisee qaraniin nu fayyada. Ammoo keessa nu laaluu qaba. Jimaa shaashii keessa jiru hunda qaratuun ammas hin ta'u. Hawwan keenya duraan baajaaj koran. Hawwan keenya miilee nurraa cabxee jirti. Baajaaj dhaabbattee jirti. Hawwan keenya kana duraan ganama subii Oriyaaniin shuunaa targeeffatanii dhaawatanii dhufan. Hamileen cabxee jirti. Osoo hawwan nu jalaa makiinaan korre. Mootummaa naannoo Oromiyaa nurraa dhimma jimaa kana kana fageenya nurraa laal rabbii si uume sodaadhu hawwan kana keessaa baate rabbii si sodaadhu tanumaafuu dargaggeessi keessa kana gurgootee fuudhu jira duraan quba qaba fuudha dhaabee namni fuudha dhaabee marringaan kun 50 taate jetta kanaan nurraa gad deebisuu qabda kaan konuu waan jallaa ammoo tanumaafuu dhimmi jimaa kanaa kan fageenya waa duree dhaba manguddoon teenya dur amma ammarree qalatti gaafa jimaan kun qaalii ammaan tana dadhabatan foon magaalatti gurguramuu dhiise guyyaa idaa foon nyaachuu jira mootummaa quba qabda nu quba qabaan tanumaafuu hawwan keenyaas duwiduu jala sollokee boombaas mata mana nu lokko qabda matatti boombaan ganda keenyaa kaakkaa shallootaati kana gadda dhawuni jira kanaan nurraa kan jedhu qabda tanumaafuu arraan tana majliisa keessaa jirraati majliis raaree addunyaa hojjetaa jirraati nu quba qabaadhaati as warra suutii jiraniifis warra suutii fi ijoollee teenya taasii deemanii ijoollee teenya biyyaan baa jirtus maafuu obboleessa keenya maamma shabjaddiin kajjaamu tokkollee haraamaa tanaan yuutuubii banatee jira waan babbareedaa waan adda addaa nu gargaaru qaba. Isaa sanbaleetu kajjaamu dheeyxanii sabskiraayib akka gootan isin gaafannaa tanumaafuu obboleessa keenya gisee waan bareedu dalaga gammadu qabdanii fi laayikii tuqaa fi tanumaafuu isin Oromoon qarshanii nama gaggobuuftanii nama qoflus takka geessaniiti tuttuqaa. Sabab Allah kana kamna harkaan laayikin tuine wallahi juusaa mitti habuus akkana juusaa mitti habuus kalaayikitu immoo kalaayikitu rabbiin jannata ana kana niisu jannata ana kana niisu wal guddisuu qabna khayriin isaa barbaaddu wallahi laayikin tu khayrii kana ma khayrii tu ketti soomna isaa ilmaan keenya Faisal Ba jira barsuudi Imaan Ba suudi jira ijoolleen teenyutis jarreen akkana kunis kaameeraa meeshaa adda addaa nu gargaaru qabanii cinaa dhaabbachuu qabanii tanumaafuu obboleeyyan keenya hundaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh magarsaa waa'ee jimaarratti ibsa bal'aa isinii kanneen waan jiru isinillee isa akka galatoonfattan asumaan meecha'u qajaamu yuutuubii dheeyxanii sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna.